akkam nagaya fayyaadha. Nagaan illee hin jiru kaa nagaa gisee aadaadha silaa waluma gaafanna waa'ee nagaati dhimma yaasun garee maafiyaa jechuufi akka baharuu tumsa ajjeesanitti na ajjeesanii kanneen warra paawarii biizinasatti amanuu naman dhagaanii ani jaarsummaan gorsaatiin ture na anillee na ajjeesuuf deemanii akkasumatti yaalii ajjecha yeroo sadiin irratti gaggeessanii gara biraatiin namoonni tokko dhufee na qabee tokko harka na micciiree tokko limmee na diree limmee marsiitiin na diree kaarratti kufee qoqqifadhee hospitaala na geessanii namoota 200 hospitaalatti natti dhufee akkana ta'ee poolisii masiriitu na eegaa waa baay'eedha wanni ati haasofte gara biraatiin ani hoogganaa qeerooti jettee ololaa farsaa turte gara biraatiin walgahii Atilaantaa kana dha'uudhaaf Jawaarii fi miidiyaa irratti hooggantoota hojjettoota miidiyaa irratti xiyyeeffattee hayyee oofteetti waan hedduu dalagaa jirta gaariidha wanni ati dalagaa jirta ani shaneedha nuyi abaa'os si caalaa beena abaa'oo dhiigni keenya itti cabee itti baqee itti laga yaa'ee obboleeyyan meeqa itti dhabnee abaa'oon jalqabarraa hamma dhumatti abaa'os qabsoo uummata Oromootis qabsoon gara shawarraa nutti gadi dhufne nuti Harargee abbaa qabsooti garuu tooftaa warreen gartee abbootiin lafaa isin qaraasifte mootummoonni Habashaa adduun isin qaraasifteeni keessaa nu yaafattanii sabboonaa if gootan sagalee keenya ukkaamsitanii malee qabsoos isin itti dhuftan nuti garuu nama qabsoo bu'uureesse nama alaabaa bu'uureesse nama dhaaba adda bilisummaa Oromoo shanee ati irraan tanaa ittiin deemtee hoogganaa qeerooti ani miseensa shanee tettee uummata Oromoo dubartootan ittiin hafarsu ajandaa godhatte kana nuti abbaadha abbicha dhimma saniiti nuti hoogganaa paartii dhaaba tokkooti sii miti nuyi alaabaa adda bilisummaa Oromoo abaa'oo ni jaalanna garuu kan jibbinu arraas boruus hawaasni Oromoo biyya keessattis kan bakka fedhe jiru bulchiinsa shaneedha bulchiinsa adda bilisummaa Oromoo Daawit Ibsaa qabatee deemu jibbine wanni sadarkaa foxoqiinsaa itti fedhe wanni uummanni Oromoo arra itti dhumaa jiru wayyaaneedhaan nurraa bu'aadha kanaafuu ammallee qeerootti nu kannamuu qabdi aangoon Daawit Ibsaa ga'ee nurraa jijjiiramuudha qabaadha malee namni abaa'oo dabarsineen kanninu arra insha Allah waggaa 100 dhaloonni dhalootaaf dhufus namni abaa'oo jibbuun jiru yaasoo kana ajandaa godhatteen fayyadamin gaafa dura dhuftu ansi wajjin walgahiin teenye warreen miidiyaan wajjin yeroo baay'ee siitu walgahii adda irratti fiigaa ture itti gaafatamaa qeerooti yaani siyaasaa turan garuu siitu ifa waje itti gaafatamaa qeeroo biyyatti turte dhugaadha biyya qeeroo shawaati immoo turte galatoomi qeeroo shawaati handhurti qabsoodhaa duddi gartee wiirtuun qabsoodhaa lafee duddaa qabsoo afran qalloo ija Oromoodhaa keessatti kan hundeeffamte qeeroo itti gaafatamaa eebas quban qabaanne itti gaafatama eenyutti laata hayyee yaatoo itti gaafatamaa turte kaayirootti itti gaafatamaadha hayyee summii maaliif facaasuu feeta warreen maafiyaadha inshallah bareedadha garuu namoonni maafiyaan ati maqaa moggaafteef kun arraan tana warreen akka Raggaatuu Roobaadha Raggaatuu Roobaa hiriyaan ishiidha uummata Oromoo dubartoota Oromoo keessaa yoo aslii taate malee nam tokkollee akka hin jirre Raggaatuu Roobaa nama biyya kanatti fide nasiiboon fiqaaduu uummata kan harkaa irra isaa irraa ciramuudhaaf mootummaa gabroonfataa abbaa irreetiin wayyaanetiin kan akka Gammada Waariyoo Dr. Jibriil fa'aa ijoollee baay'ee manatti xiqqeessee jiraachisaa jira nasiiboon nama fayyisaa furii wallistoota hedduu gargaaraa ture kan irratti maqaa moggaafteef kun limmoo sidiran hinduune baga rabbi lubbuu si hambise ati nama Oromooti garuu deebitee gar tokkoon ani beekadha ani barataadha ani nama akkana sadarkaa kana asoosama kitaabaati qopheessite kitaaba namarraa qopheessuun ni danda'ama asoosama jechuun waan guddaadhaa miti garuu ilmi namaa barumsa hin dhaaddatu mumkin barumsa namni si caalu dhaloota keessas namoonni si caalaa barates dhufuu danda'a ti caalaa barates ni jira garuu barumsi jechuun waan barattu garuu aqliin ka uumamaan qabdu ati aqliin qabdu barumsan dhaaddata namni barumsan hin dhaaddatu waan uummata seenallee ifin himin seenaa kan kee namni si haa odeessu seenaa jechuun namoota seenaa jechuun wanni ati dalayte seenaadha kaasiin dura dalayte namaa sirraa hima garuu namni lubbuun jiru seenaan isaan himamu ati ibsite namni nuus hin himu
maaliif borwaan biraa balleessuu dandeessa seenaa ifin haasa'in seenaa kan kennimin seenaa kan kee amma nuti ogarree dubartoota hedduu achi barbarte saaliyaa saamitu biyya kana nafite ishiin fuudhuu deema kanatti haasaa jirtu hawaasa keessa olii gad deemte ati dubartiidha nama baratee miti hin sobdaa si galte shanees qeeroos namni si jecha jibbu hin jiru ilaalchi nuti qabnu arraas borus qeeroo cinaa hiriirudha qeeroo cinaa ni hiriira kan ummanni oromoo kutaa oromiyaa kutaan 11 guutuun barana itti dhumaa ture osoo isin farshoo dhugdaniiti lafa oromiyaati sabbataa fi burraayyuu holota lagataafoo lagadaadii kanaa jecha kan ummanni keenya dhumutti jiru ati garuu arraan tana garee maafiyaa jettee maqaan uumoggaafte arraan tana nuti nama rakkate as keessatti nama meeqa gargaarraa jirra biyya kana keessatti namoonni gargaarame garuu bee viidiyooti waa'ee keenyallee akka himuun barbaannu namoota baay'ee gargaaraa jirraas olola sobaa arraan tanaati oofuun nun hoggantu fakkeenyaaf namni fakkeenyaaf ati dhuftee fakkeenyaaf ati maastarra qabdaa ati doktoraa ati maaree miidiyaas dura taansi maaliif aangoon isiniif kannante warra shawaatiif kannante ati warra shawaatii nama baratee barsiisaa yuunivarsiitii turtee as dhuftee miidiyaas siif hoggana miidiyaas damee naa kannaa asitti waa'ee nuuf irratti dabarsu miidiyaa waa'ee abaa'oo dabarsuu qaba maaree maal ta'uu qaba ati dhuftee aguma xiqqatti baatti ji'a afuraffaa keessa dhufte waa meeqa laayite jechuudha akka nama baratetti osoo hin taane namni barate sammuu namaa jijjiiruu sammuu teenyallee jijjiiruu danda'uu qabda turte silaati garuu wanni ati dalayte limmoo na diran jettee sababii walgahii atilaantaa faalleessuudhaaf olola cimaa dalagaa turte garuu jawaar naa waliin barannee bar jawaar naatu maaree qaba maaree maal ta'e kana faasoo hojjedhu nuti jawaaris ka jaalannu kan itti jala hiriiru waan biraatiif miti homaa nu godheeti miti nus hin beeku garuu hojii isatti amanna sobdii akkanumatti ganda keessa deemtee dubartoota harargeedhaa barqa mana taa'ee akkatti mana jala mana keessa ulaa taa'ee dura taa'ee gumaa yaasoo baafna jee akkatti booyu warreen baaruu kumsa ajjeesetu nallee ajjeesuu deema dhimma gartee wallaggaa fi harargee diina walitti arsii fi harargee wallagga diina walitti ta'an harargee fi wallaggaas walitti goote shawaa fi wallagga harargees walitti diina godhuudhaaf yaadde garuu eessarraa akka ati deemtu obboleessa girmaa xurunaa ta'uu waan keessi hubannee jirra tokko kana akkasitti hubadhu kana inni biraa ammoo ummanni kun yeroo tokkorra lama sadiirra na ajjeesuudhaaf maaree jechaa tura yaalii godhaa tura dhugaa dubbachuudhaaf ati hurrebuus waaqayyoo jaarsa qabsaa hurrebuus jaarsa raggaatu roobatiin koree caa jijjiiruu irratti wajjin mahaasaa turte yeroo baay'ee jalaa gara garteeti aangoo si harka fuudhu wal harkaa fuutan agarran ati maaliif kijibdaa siin jee ati nu wajjin deemteeti koree jijjiirrennee akka hawaasa oromootti nama bakka bu'u fillennee walgahii bu'aa bahii dheeraa wajji deemnee akkamitti dhaqxee aangoo fuutan san irratti hurrebuus walitti buutan namni yeroo sadii yaalee ajjechaa sirra godhes hin jiru ni kijibda hin kijibin dhugaa walitti ummanni oromoodhaa dhugaa tana bara warreen gartee sobdanii haala mijjeessitanii xaasoon jettan sun dheeradha nama dheeradha aqliin qabu isaa barra dheeradha gowwaadha bosona gaafa bosona baaletti qabsoo ture maaree ture achirraa ittuma jirra namni hundi qabsoo ittuma jira qabsoo bakka jiru feetu hidhame mumkin ati waa hattee hidhamuu dandeessa qabsoo irratti hidhamuu dandeessa seenaa kan kee namni si haayimu ifin himina waa'ee keessanii hinaa seenaa seenaa harargeedhaa waggaa baay'ee awwaalaa turtan nasiibon nama harargeerraa ta'u durataa miidiyaa ta'u boordii miidiyaa irra durataa asitti ta'u nasiibon ummata harargee fayyadaan jiru waan tokko wanni inni godhaa jirullee hin jirtu akka ilaalchi sammuu keessatti bisinasa guddaan akka achirraa argamu isinitti fakkaata garuu nasiibon arraan tana kisha sirraa baasee godhaa jira si galte nuti ni dalaganna ni hojjetanna hin hinaafina haala yeroo biyya dhayne mumkin biyya Ameerikaa dhaynus dafnee haala biyya sanii wal fakkaanna Austraaliyaa biyya Arabaa dhaynus haala qilleensanii fudhanna harargummaan uumamaan dafnee namaa wajji walii galuu dandeettii qabna malee birriin takka mootummaa Jawaar irraa nutti dhufu hin jiru Jawaar dhimma isaati boordii itti gaafa hoogganaan boordiiti akkasittis hin fudhatin hin dogongorin kun dogongora guddaa keessa jirta kanaafu warreen adda bilisummaa oromootiif dhaamsin dhaamummoo dheengadda amma guyyaa dheengaddaa achi aantu jechuudha saatabaa'oodha wanta biree jira kaambii hawaashirraa osoo deemaa jiru gara dirree kaambii chaayinatti waraanni adda bilisummaa oromoo waraana wayyaanee irratti tarkaanfii fudhateen oraala irratti tarkaanfii fudhateen namoota 13 ajjeese namoota 40 maal godhee meeshaa waraanaa saamee jira bakkiteen itti naannoo tun hawaash jechuun ani ayyadaa kiyyaa waa'ee keessa jirti jaartiin abbaa kiyyaa ani dhalataa naannoo sanii jechuudha harargee lixatti dhaladhe
Ayat obboleettiin achi keessaa qaba, obboleessan qaba, ilmaan eessumatoo, ilmaan adaadotaatiin qaba, achi keessaa obboleeyyaniin qaba. Bordodde immoo biyya dhaloota kootiiti. Bordodde aanaan mi'eessoo biyya barana bordodde asabootii fi mi'eessoo biyya katti dhumaa turte. Gizee ayyandaa sana hoggaas bilbilee gaafadhu jaanii gurra qabatan jechuu akkanatti. Kuni soba hin barbaachisu, sobni nun barbaachisu. Waan gootan goonee jettanii nutti himu. Isin duras nuti ilaa sadarkaa booqerraa waraanni kana godha yaanii deemnee wal jaarree dhaynallee isin dhabne ajaa keessan gara ni dadhabne. Arrammoo ni baafanna. Isin ijibbaannati meeshaa waraanaa boojine akkana godhaa jiran jaanii isin ijibbaanna. Isin quufnee jirra kijibna nuugee. Kanaaf wanni nuti malee dhimma biraatiif miti. Kanaafuu namoonni namarratti xiyyeeffatan quba namatti qabdan. Akka wanna jetta engadda ijoollee argee lama qabsoo lafa sirraa galaan nama lama Adama keessaa caatii qamooti jira jetteeti xaasoon engadda shimbirtuu reediyoo irratti intarvii gisee gootan himtan. Kuni ijoolleen sun duwwaa tuqaashan akkanatti tuqamte itti gaafatamaan girmaa xurumaatiif dabarsuu dandeessanii xaasoo fi yaasoo akka ta'e ijoolleen sun ijoollee addi daawwiti ibsaanii beeka. Jiddaan keessatti maal akka isaan gargaaraa turan makkaa fi jiddaan keessatti namoota hojii isaanii dantaa fi dhiisee gargaaraa ture dhaaba. Daawwiti ibsaa mataa isaan ni beeka jechuudha. Ijoollee arraan tan isaan akkana jaaniin kana. Inshallah bilisummaan Oromoodhaa yoo yaasoo fi xaasoodhaan kan dhuftu taate shaneedhaan kan dhuftu taate hallayyaa rabbi ammallee rabbi hallayyatti isin aanaku haaseentu'a. Bilisummaan kan dhuftu qeeroon harka wal qabattee yoo if jaartee hiriirte qofa dadhabne. Kanaafuu dhiifama ani arraas borus dhugaa jirtu dubbachuudhaaf eenyumaafuu if duuba hin deebu. Ana ilma Ansaar sa'a barbaaddanitti Kaayiroo keessa jira na dubbisa namni na feetan jechuudha. Kanaafuu gara biraatiin miseensi shaneedha. Shaneen arraan tana namoota hubannaa siyaasaa hin qabne, hubannaa maalummaa saba hadooddii sabaa hin qabne, miseensa baay'ina nama waliin dha'uudhaaf ummata ulaagaalee miseensummaadhaa ta'uudhaan namoota hin guunne as keessatti miseensa dhaabaa jedhee ummata Oromoodhaa akkatti waliin dha'uudhaaf hafarsaa jira. Anarra oppiidiyoo miti. Oppiidiyoon na gaafachuu dandeessa. Namni kun nama akkamii ture? Aanaa gubbaa qorichaa, aanaa mi'eessoo, aanaa habiroo keessatti na gaafachuu dandeessa. Nama akkaan ture. Ammoo sabboonaa ifin goonu ifin himnu nuti waa'ee keenyaaf hin himnu sabboonummaa uumamarraa qabna dhiiga keessa nu jirti damee dhiiga kana keessa nu jirti bileed guruupi siistamii abaa'oo bileed guruupi siistam kajuu santu nu keessa jira uumamaan maaliif abbaa dhaabicha kanaa nu waan ta'eef jecha nuti kanaafuu bulchiinsa hin feenu dhiifamaa gisee naasoogaa uumamaa namni kun walirra wannaa jaa galatooma jabaadhaa ulfaadhaa.